Ashamaa harka fuunee akkam jirtu nagaa jirtu hundi keessanuu bakka jirtanii nageenyi rabbii isin irra haa jiraatu. Amma kan hojjechuu hedduu piizaadha. Haaluma salphaadhaan waliin ilaallaa. Amma irshoo godhadheetiin kabbii kana tokko bishaan xiqqoo akka waan ho'uutti godhadhaa. Amma xiqqoo aga bukaa'u daqiiqaa 5 fi ni kenna. Amma irshoon keenya daqiiqaa 5 fi bukaa'ee jira. Itti godhanna. Amma soogiddaa waliin dhaannee bishaanumaa fi irshoodha. Beekan paawudarii xiqqootti godhadhaa bakka. Marqee keenya galfanna. Mama inni raafadhee beekan paawudariitti godha. Hundaa kaappii tokko piizaa lamaaf kan ta'u isin akkuma yaa mana keessanii hojjetattanii akkuma waa'inaatiin amma harka kiyya dhiqadheetan irratti jabeessinee bukeessina. Amma xiqqoo zayitiitti godhanna. Sirriitti miidhagina mirxii ta'a. Bareeda ta'a. Amma sirriitti sukkuumeera daqiiqaa 5 sukkuumee. Amma gabukaa'u. Amma kunoo ga'eeraa lixiin kiyya. Amma kunoo qopheeffanneerra. Amma meeshaa isaa qopheeffadheera. Harcee xiqqoo irra firfisannaa akka inni jalaatti hin qabanne. Amma daarii isaa akkana goona. Amma soosiitti godhanna. Cheesy godhanna. Cheesy akkuma fedhii keessaniiti. Booda nu dhibneefi hojjedhuun atikiltiidhaani
gommana, qaaraa itti galfanna. Qaaraa bifa garaagaraa amma firee ejersaa itti galfanna. Baay'ee bareeda. Amma immoo shunkurtiillee irra godhanna. Yoo barbaaddan itti galchullee baattan nama rakkina hin qabu. Amma tosinii itti godhadha. Baay'ee bareeda. Amma ooviniin keenna daqiiqaa 25f o'ee jira. O'uu qabaa. Odoon o'in galchitanii bareedan ta'u sirriitti o'ee malee hin galchina. Amma daqiiqaa 40 keessa turuu qaba. Amma kun akkuma argitan kana piizaan kee bareeda ta'ee bahee jira. Yoo jaalattani laayikii, sabskraayibii godhaa, sheerii godhaa, komentii kaa'aa. Kanaafuu amma bareeda ta'ee baheera. Argitan kanatti nagaatti naa turaa hundi keessan. Nagaatti turaa hundi keessan bakka jirtanitti haga viidiyoo haaraa waan walitti deebinutti nagaatti.